Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya. Kun raadiyoo sagalee Oromootiin kan isiniif darbaa jiru sagantaa keenya onkoloolessa 18 bara 2014ti. Qophii keenya har'aa keessatti sagantaa kaayyoo fi waarii marii isiniif dhiyeessina. Qophii kaayyoo keessatti sochii hojii dippiloomaasii adda bilisummaa Oromoo kan biyya hambaa ilaalchisee gaaffiif deebii Dr. Shuggut Galataa waliin taasifame kutaa lammaffaa isiniif dhiyeessina. Waariin marii gaaffiif deebii Dr. Ibrahim Elemoo waliin taasise kutaa xumuraa isiniif dhiyeessa. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma oduu har'aaf gara darsuu duraatiin isin dabarsa. Kaleessa Oromoon waajjira mootummoota gamtoomanii kan Niiwoork jiru fuuldura bahanii mootummaa Itoophiyaa balaaleffataa mirga Oromoo immoo akka eegamu gaafachaa oolanii eengadda Oslootti haalli wal fakkaataa gaggeeffameera. Ingiliziin immoo gargaarsa maallaqaa miliyoona 2 ta'u kan humna tikaa Itoophiyaaf kennuuf qopheeffattee turte dhaabeeraa jette. Kan jedhu oduu galgala kanaa har'aa kan isinitti himu keessaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya Andassuu Duulaatu oduu kana isin dhageessisuu jedha. Oromoonni US Ameerikaa fi Kanaadaa keessa jiraatan jimaata kaleessaa fuuldura waajjira mootummoota gamtoomaniitti hiriira bahanii mirgi Oromoo akka kabajamu gaafachaa oolan. Oromoota kumaatamatti lakkaa'aman ajjeesuu, ukkaamsuu, hidhuu, seeraan ala lafa Oromoo saamuu fi gadi qabaa gama hundumaan Oromoorra geessaa jira jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa balaaleffataa oolanis. Dhaadannoo isaan jedhan keessaatii mootummaan gamtooman mirga dhala namaa haa kabaju, mootummaan gamtooman loogiin sanyummaa Oromoorra gahaa jiru haa dhaabu, mootummaan Itoophiyaa ajjeesaadhaa bilisummaa feenaa kan jedhu keessatti argama. Hiriira mormii Niiwoorkitti bahame sanarratti Oromoonni dhibbootaan lakkaa'aman kutaalee garaagaraa Ameerikaa fi Kanaadaa keessaa fagoo deemanii qoodarraa fudhataniiru jedha oduun nu ga'e. Hiriirri wal fakkaatan kamisa eengaddaa Noorweey Osloottis gaggeeffameera. Oromoonni Noorweey jiraatan Oslootti wal gahanii saamichaan lafa Oromoo haa dhaabbatu, adda bilisummaa uummata Tigraay goolessituudha, Oromoo hidhuu fi ajjeesuun haa dhaabbatu, ministiriin dantaa alaa Itoophiyaa obbo Tewoodiroos Adaanom mana murtii addunyaatti haa dhiyaatu, misooma dura mirgi dhala namaa haa eegamu jechaa oolan isaanis. UK'n gargaarsa maallaqaa humna tikaa mootummaa Itoophiyaaf kennitu paawundii miliyoona 2 ta'uu dhorkatte. Dhaabbanni seeraa Ingilizii kan haala seera namoota hidhamanii duukaa bu'u maqaan isaa Ripriif jedhamu kaleessa akka jedhetti Ingiliziin lammiin ishee Andargaajoo Tsiggee waxabajjii keessa Yemeniitii butame Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa haala inni keessa jiru waanta wallaalteef maallaqa kana dhaabde jedhe. Maallaqni kun qondaalota tikaa mootummaa Itoophiyaaf Ingiliziin maqaa gargaarsaatiin kan kennituufii ture. Haala filannoo biyyaalessaa bara dhufuu Itoophiyaa keessatti godhama jedhamu irratti dhaabbileen mormituu siyaasaa fi boordiin filannoo biyyattii kamisa eengaddaa mari'achaa oolan. Marii hoteela Giyoonitti godhame sana irratti mormitoonni 4 gadhiisanii baaniiru jedha oduun nu ga'e. Samaayyaawii paartii Ma'ideppaa fi Ibi'aappaan jalqaba marii irratti gaaffii keenyaaf boordiin filannoo deebii waanta nu dhorkateef baanee jedhanii dura taa'an Ma'ideppaa obbo Nuurii Mudiheerii fi barreessaa Ma'ideppaa obbo Zamanuu Mollaa eengadda. Akka madda keenyaatti boodarra Dr. Bayyanee Beetiroosis dhiisanii bahaniiru. Dhumarrattis baankiin daldalaa Itoophiyaa mana kondominiyeemii bitachuudhaaf qarshii biratti kuufanneef dhala waggaa tokkoo nu dhorkate jedhanii namoonni komachaa jiru.
Namoonni gabaasaan keenya Finfinnee irraa isaan dubbise akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa baankii daldalaatti yoo kuusattan mana bitattu nuun jedhee amannee waggaa tokko guutuu horii kuusaa baanee dhumarratti garuu dhalan qabdan jedhamne jedhan. Ogeessonni baankii fi dinagdee immoo mootummaan kan kana godhuu fi baankiilee dhuunfaa kuffisuufidha jedhu. Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanumadha. Qophiilee keenyatti aanan waliin turtii gaarii. Kopi Kayo. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya galgala kanaaf qophii kaayyoo qabannee dhiyaanneerra. Qophiin kaayyoo har'a galgalaa keessummaa qaba. Keessummaan keenya Dr. Shuggut Galataati. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo godhu keessaa tokko qabsoo gama dippiloomaasiitiin gaggeeffamudha. Gama kanaan qabsoon bilisummaa Oromoo maaltu isa qunnameera akka jedhu kan torbe eegalan itti fufu jechuudha har'a. Keessattuu naannoo gaanfa Afrikaatti wanta goggodhamu qabsoo keenya hagam miidheera kan jedhu irratti xiyyeeffatanii bakka torbee dhaaban irraa itti fufu. Marre nu waliin tura. Dr. mee itti fufname. Global Security Network Amerikaa keessatti sadarkaa sadiitti ilaalaman keessaa sadarkaa lammeeffaarra ishee fidetudha. Sadarkaan tokkoffaa warra NATO warra wajjin qolee wal cinaa dhaabbatanii lola gaggeessan yeroo ta'u, sadarkaan lammeeffaa immoo bakka inni hin jirretti warra lola isaaf gaggeessan, warra inni leenjifatu, warra inni hidhannoo guutuu kennuufi warra ta'anidha. Inni sadeeffaan dhimma loojistikii warra itti gargaaramu. Kanaaf Itoophiyaan sadarkaa lammeeffaa sana qabatte jechaadha. Akka kanaatiin humna waraanaa TPLF leenjisuu, bobbaasuuf kan isaaf gahu meeshaalee guutuu kan tikaa waa hundaaf kan isa barbaachisu guuteefi jechaadha. Kuni itti fufee 2002 irratti Jibuutii irratti waraana isaa kan fidee qoqqoosuma godhatu godhee waraanni kun waraana TPLF fi waraana naannoo sana jiran wajjiniin kan leenjisuu kan wajjiniin waa hunda godhu ta'ee daataa waraana kanaaf barbaachisu marammoo mootummaan TPLF akka inni hirmaatu ta'ee inni kun egaa akka inni mootummaan US nurratti hidhannoo isaa isa sana gabbisatu boosisee lammaffaa odeeffata barbaachisan security informationii akka tasaatti dhimma lola shororkeessummaadhaaf gatii supply isaaniif ta'uu isa kana akka garaatti akka isaan argatanii godhi jechaadha. Unuun immoo lola lama akka nuti gaggeessinu jechaadha. Ofirraa ittisoo lama tokko uummanni keenyaaf dhiibutee humna shororkeessaa keessa akka inni hin deemne, lammaffaa immoo mirga isaaf akka inni karaa haqaa falmatu, qawwee baannee nuti adeemnu qawwee mirga keenyaaf malee neetwoorkii garbiraa keessa akka hin jirre haa ta'u kan argisiise. Falmannaan keenya amma dhufee barootii dheeraatti amma hagamii asii kanatti kan isa kana wajjinii wal qabatedha. Toora garbiraa keessatti akka hin lakkaa'amne, golii garbiraa keessatti akka ramadamne, qabsoon keenya qabsoo haqaa ta'uusaa biyyootii dhiyaa fi warra USitti kan konfiinsii gochuu tattaafatamedha ture. Inni kun dhugaatti milkaa'ee jira. Milkaa'ee ka jennu gara murna namootarraa ala murna ijaaramee jiru gara 50 oliitii hanarraa designated terrorist organization jedhamanii beekamanii kana keessaa hin qabnu qabsoon keenya qabsoo haqaa ta'ee jiraachuunsaa ni hubatama. Haa ta'u miidhaa nurra gahu sanaaf gargaarsa tahanii dhiibbaa irratti godhanii mootummicha gara nagaatti akka inni dhufu gochuu hin dandeenye. Kuni tokkoffaa fedhii isaaniitiin yeroo ba'uudhammoo amma yeroo ammaa kana keessammoo akka gaafasii sana yuunipoolar utuu hin ta'in addunyaan gara maltipoolaariitti ceetee jirti. Warra akka Chaayinaa fa'aa biyya Afrikaa dhuunfatanii jiranii kompitiishiniin Afrikaa fi Chaayinaa jidduu jiru ammallee hariiroo daldalaa, hariiroo dantaa dinagdee irratti kan hundaa'e waan ta'eef inni kun baay'ee golbee jira jechaadha. Dhiibbaa akka namni mootummaa
gara qabxii koo salammeeffaatti yoonii ce'ee dhibdeen bilbiltuu gaafa Afrikaa keessa jiran kan keenya akka tokkotti golbuu danda'aniiru inni kun mataan isaa dhibdeedha. Isaan kana yooniin fudhadhee Daafuur keessa Sudaanii fi Daafuur jidduu dhibdee hamaa sanyii duguuggaa dhala namaatu lafarra gahee jira. Daangaa Itoophiyaa fi Eritiriyaa gidduutti waraanni ta'ee lubbuu nama meeqaa galaafatee haala addunyaan Security Counciliin hiikuu irratti makaraa argetu jira. Jibuutii fi Eritiriyaa jidduu akkasuma dhibeetu jira. Somaalilaandii fi Somaaliyaa gidduu dhibeetu jira. Somaaliyaa keessa dhibee mataasaatu jira. South Sudaanii fi North Sudan yookiin immoo Sudan jedhamtee beekamtu irratti waa'ee daangaa abiitu jira. Amma immoo deebi'ee Sudaanuma keessattuu haala amma dhaalataa jiru kana haala mormii lama walitti ga'ee kibba Sudaan gaaffii jireenyaa ishee keessa galchee jirutu jira. Itoophiyaadhaa fi Keeniyaa jidduu irratti haala humnootii gara biraa hordofa jettee isheen naannoo daangaa booressitu jira. Somaaliyaa fi Keeniyaa jidduutti illee haala akkasiitu jira. Isaan kun dhibdee gara 10 ka ta'an kanarratti dabala dhibdeen bishaan Abbayyaa Ijiptii fi Itoophiyaa wal dubbisiisaa jira. Isaan kun global issue. Asirratti Dooktar amma dhaggeeffattoota keenya Dooktar Shiggut Galataa Adda Bilisummaa Oromootti hojii quunnamtii alagaa yookaan dippiloomaasii irratti kan hojjetanidha. Amma isa makaaftan kanarratti wanneen Afrikaa bahaarraa qabsoo bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu irratti gaaddidduu hamaa ta'aniiru warra jettan kana keessaa Adda Bilisummaa Oromoo dantaa argachuuf hin sochoone warri jedhan jiru. Jechuun amma Daafuur keessaa lola jira, Sumaalee keessaa maal keessa warra jedhaman kana otoo abaa'oonis jeequmsa akkasii dhuumee lafarratti hojii qabatamaa dalagee jiraate faranjiin akkuma ija isaanii gara biraatti qaban isattis qabuu danda'u warri jedhan jiru. Isarraa bu'aan buufachuun danda'ameera yookaan hin danda'amu ture Dooktar? Akka isaanii gochuu jechuu kooti. Akka isaanii gochuu jechuun dhibdeen keenyallee akkasuma garaagarii fakkeenyaadhaa fi dhibdeen mootummaa Eritiriyaa fi Itoophiyaa jidduu jiru dhibdee daangaati. Nuyi dhibdeen keenya dhibdee daangaa miti. Dhibdeen Noorsi Sudaan keessa jiru dhibdeen Daafurii fi dhibdeen mootummaa Sudaan jidduu jiru falmannaa mirga uummataati kan sadarkaa jenoosaayidii gahedha. Qabsoo uummatichaa dhaqatanii sadarkaa jenoosaayidii uummanni hundi irrattidha hirmaatee hiraarsaa hamaarra kan ga'u gochuun taargetii keenya miti garuu falmannaa keenya dhaabna jechaa miti. Kanaaf adda addadha. Bu'aa konfliktii kana keessatti bu'aa argattaniitu moo hin arganne inni jedhu qabxii biroodha. Konfliktiin isaa adda addadha. Bu'aa irraa argattaniitu an arganne eeyyee kan arganne irraa qabna. Kan arganne keessaa 1, 2, 3, 4 kana jedhee lakkaa'uun haala qilleensa irratti natti ulfaata. An irraa arganne yeroo ni qabna. Ammoo dhibdeen keenya tokkollee miti. Tole. Mee bara mootummaa Kiliintanii Adda Bilisummaa Oromoo gara goolessummaatti ramachiisuudhaaf wanti yaalame tokko jira jedhan. Mee waa'ee sanaa maal jettan Dooktar? Bara mootummaa Kiliintan irraa bu'aa miti kumaniin jalqaba irratti si ibsu yaale. Barooti ammana deeman kana keessatti mootummaan TPLF inni kaayyoo ko jedhee fudhatee Adda Bilisummaa Oromoo mootummaa qaama gola warra shororkeessitootaatti akka warri dhihaa isaaf ilaalan galmisa. Kanaaf loobii dhaabbataa hanga guyyaa har'aattu gaggeessa. Hanga guyyaa har'aattu loobii dhaabbataa ni gaggeessa. Garuu yeroo tokko irratti yeroo mootummaan US confusionii keessa galee yookiin immoo warri qondaalonni isaa warra karraayis sagalee jabaa dubbataniiru ture. Haa ta'u sana birmannoo beektonni keenya dhaabichi hawaasni keenya ofirraa fincileedhaan yeroo sanarratti akka hubiin sirrii hin turre ibsamee inni sunis sanumaan irraa bu'ame ergasii hidda godhatee hin deemu. Mee gama diyaasporaa affeer jedhee mootummaan banee fi gama lafa gurguruutti dhimma Oromoo kana gurguruudhaaf wanti yaalame jira moo Adda Bilisummaa Oromoo gama kanaanoo maal godhe laata? Inni kun egaa qabxii
fa'aa siin jedhe sana keessatti amma kan dibdee bilbiltuu gaafa Afrikaa keessatti kan immoo Oromoo golganisii waanii jedhee qabxii sadaffaa na yaadachiiste siifaa tolu. Inni kun waan akkaataa itti mootummaan Itoophiyaa nu fuuldura dhaabbachuuf tattaafatu akkaataa inni itti hojjetu. Inni kun mootummaan kun aangoo siyaasaa biyyattii qabatee aangoo siyaasaa biyyattii qabateetiin qabeenyaan biyya sanaa leegaalitiin ija addunyaa duratti kasaa taatee jirtu waan miti. Isa kanatti dhimma bahuudhaani jiruu dippiloomaasiif isa gargaaran kan inni tamsaafatu ni jira. Kan inni irratti bobba'ee hojjetu ni jira. Isaan kana keessaa tokko qabeenyaa fakkeenyaaf warra makaasti kana qabeenyaa uummata Oromoo sana dabarsanii gurguruudhaan dabarsanii kennuudhaan laand giraabiingiidhaan firoota warra akka biyya Hindii jiddu galeessa bahaa biyyooti adda addaa ofitti hawwachuu danda'eera. Isaan kun dantaa isaanii irraa ka'e carraa teessuma tokkummaa biyyoolessaa adda addaa keessatti yookiin UN keessatti qabanii isaaf loogii qabanii ifatti yeroo isaan itti mul'isaniirutu jira. Isa kanatti gargaarameera. Inni lammaffaa ufuma isaayyuu akka sila kakaasaa ture shariikaa farra goolestootaa lola farra goolestootaatti bobba'amu keessatti lakkoomsa tokkoffaarra ta'ee of gargaarsiseera jechuu dandeenya. Inni sadaffaan nagaa fi tasgabbii yookiin sabatiinsa bakkootii adda addaatti ka'ani keessatti mootummaan kun amma yeroo ammaa kana keessa yoo fudhattee daataan jiru kan inni argisiisu sadarkaa afraffaarra jira addunyaa keessaati. Maaliin? Peacekeeping Force UN keessatti gargaaruudhaan sadarkaa afraffaatti biyya jiru jechuudha. Inni kun fedhii biyyootii garaagarii waan guutuu fi dhibee isaanii waan kabarii godhe isaaniif dhibeedha. Karaa tokko isaaf garuu karaa inni itti humna isaa humneessatu fi akkasumas dippiloomaasii isaa loobiitti godhatu waan ta'eef itti gargaarameera jechuun danda'ama. Kana irratti dabalataa mootummaadha akkuma siin jedhee miishinii adda addaa dippiloomaatiik miishinii adda addaa addunyaa kanarra ni qaba. Gara biyya gara waajjira 38-36 ol ka ta'anii isaan kun hundinuu isaaf loobii gochuu irratti ni gargaaru. Akkasumas itti qataree konsaltansii adda addaa London, Brussels, Washingtonitti dhaabbataan kan loobii isaaf godhanii irratti hojjete jechaadha. Inni kun hundi danqaadha jiruu keenya irratti jechuun ni danda'ama. Akkaataa itti mootummichi fuuldura dhaabbatu yoo irratti kaasne mootummaan kun kan mootummootii warra duraa irraa adda isa godhu gola tokko keessas uf kaa'ee kan gola tokkotti ufitee taa'umti hanga sana mootummaa USD fi warra West wajjiniin hojjetu cinaatiin mootummaa Chaayinaa wajjiniin hariiroo hundee qabuu fi hariiroo kan isa warra West irraa gadi hin taane tolfatee jira. Inni kun MOB jedhamee garatti filachuu danda'u haalatti danda'u irra gahee jira jechaadha. Kanaaf akkaataan hojii mootummichallee hedduu dhibdee guddoodha jechuun ni danda'ama. Mee gama kanaan adda bilisummaa Oromoo maal godheera laata? Chaayinaan biqilaa jirti gama faallaa warra dhiyaa kanaatiin. Humni garee lammaffaa deebi'uuf kan jiru fakkaata gara Raashiyaafas dabalatee adda bilisummaa Oromoo gara tokkotti cillaaqfachuudhaaf yookaan miidhaan lafa kana saamuu egeree qabu biyyoota hubachiisuu irratti gama kanaan adda bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo wanti godhan qabu laata yookaan baqattoonni ala jiran fa'aa hayyoonni. Hariiroon jiru yeroo hundaa hariiroo gaddarratti hundaa'etu hin ta'in hariiroo dantaa ofii kabachiisuu irrattidha. Firrii dhaabbataan hin jiru dantaa dhaabbataatu jira. Nuyi miidhaan nurra gahu kana fayyuma hidhiituu teelaalee kan nu gargaaru hin ta'in dantaa nurraa argatu sanarraatiin nu gargaara. Nuyi dantaa egeree booru nurraa argachuu dandeessu ka jennu addatti utuu hin baasiin humnooti adda addaa biyyooti adda addaa irratti bobba'ana. Hawwachuuf tattaaffiin keenya Chaayinaan har'a biyya sana keessa galtee jirti. Kanaafuu boo
diina keenya jennee kaataagoraayiizii kan nuti goonuu hin qabnu. Indiyaan akkasidha jennee ka goonuu hin qabnu. Isaa investii gootan kanarratti bara dheeraa umurii dheeraa godhatamee kan waliin hojjettanii ittiin jiraachuu dandeessanii nu faana ta'uu yoo nagaan jiraatedha ka jedhurraan tattaaffii dhaabbataadha goona gama hundaan. Gama akkatti dhiyaannutu adda addadha. Warra dhiyaarratti impaaktiin laandi giraavinkiin fidaa jiru dhibdeen naannoo sanarratti fidaa jiru akkatti dhiyeeffannu qabna. Warra biyya keessaatii immoo gochaa jiran irratti inni isaan godhanii rakkoon inni fidaa jiru egeree booruu isaanii qabeenyaa keenyadha jedhanii akka isaan lakkaa'uu hin dandeenyetti akka inni dhibee isaanitti fiduu danda'u irratti appiroojii goona. Garuu hunda faana tattaaffii keenya ni jirra faana jechuudha. Gara Afrikaatti hoggaa deemne dippiloomaasii tokko abaawoon kan komatamu biyyoota ollaa itti dhiyaatee dubbisee hirkannaa bakka qubsumaan argante nuudhaaf hin yaallee jedhu abaawoodhaan keessattuu amma Ijipti fa'aa haala Ijipti fa'aa kaasanii yookaan Sudaan kibbaa keessa waala jirurraa ka'anii yookaan mootummaa Keeniyaayyuu sirriitti amansiisanii teessuma kan isaaf ta'u abaawoon argatee hogganni isaa Eertiraadhaa bahuudhaaf hin yaallee jedhu. Mee maal jettani? Gaaffii kanaaf Dr. Shiggut torbeedha deebii itti kennu. Nu eeggadhaa. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan. Kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma calqaba qopheessee dhiyeessaan Jamaal Ibrahim. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo marii Dr. Ibrahim Elamoo wajjin goone bakkuma dhaabanneerraa itti fufuun kutaa xumuraa qabannee dhiyaanneerraa itti dhiyaadha. Kinu uummata keenya rakkoo jalatti hin baafnu diina caala yoo harkanii guyyaa daddabannu jala yoo hin ta'in nama kumaatamallee yoo wareegame yoo daayirekshiin hin jiraanne wareegamee dhumaaf ibiddiin ka'een dhaama. Qaangeen bilisummaa hin bobeetti deebite dhaamte. Maaliif jennaan qophiin gurmaa inni ijaarsi guddaa waan hin jirreef. Kanaaf ijaaramuun barbaachisa. Hayyi Dr. Ibrahim hedduu galatooma. Gaafiin kiyya kan xumuraa har'a dhaabannee boru yookaan immoo hegeree Oromiyaa fuulduratti achi ilaaluu irratti xiyyeeffata. Akkuma beekamu kaayyoo fi galiin qabsoo bilisummaa Oromoo sirna kolonii Abasiiniyaa Oromiyaa keessaa heddaan buqqisuudhaan biyya walaba mootummaa birmaduu fi uummata bilisaan jiraachuudha. Mooxannoo qabsoo Oromoo kan waggaa 40 of duuba deebinee har'arrallee dhaabannee yoo xinxallinu sirni Abasiiniyaa, sirni Abbaa Irree, sirni Cunqursaa akka silaanu falminuuf nu dhumni sun qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti illee yookaan immoo jaarmoota Oromoo kana keessatti illee waan calaqqisu fakkaata. Namoonni jaarmoota Oromoo hoogganan akkuma Mallas waggaa 30, waggaa 20 achii gadi miti wanni isaan hoogganan. Nama tokkotu jaarmaa tokko hoogganaa, otuma hoogganu du'aa, achiin booda immoo gaafa ni jaarmichi illee waliin du'aa, akka jirullee ammoo laafaadha. Haalli kun wayyaahuu qabanatti fakkaata yookaan ammoo hegereen Oromiyaa mataan siituu akkuma biyyoota Afrikaa kan maqaadhaaf wala boomanii ammoo bilisummaa uummanni argatan ta'uuf waan deemu fakkaataati. Gorsi isin hawaasa kennaa fi hooggantoota Oromootiif kennitan maali? Egaa tokko warra qabsoo Oromoo keessatti umrii isaanii guutuu qabsaa'an egaa kabaja guddaa qabnaaf jechuun egaa hawaasi Oromoo illee kabaja guddaa qaba. Nama tokko umrii isaa guutuu saba Oromootiif qabsaa'e kan jiru waan cufa dhiisee waanuma saba Oromoo kana fiixan baasu jiru godhatee bara hedduu waan kana gula deeme. Wanni nu qabnuuf kabaja malee jaalala malee wanni bira jiraachuu jechuun hin jiru. Haa ta'uutii gaafa qabsoon Oromoo dadhabduun inni caala warri itti dhagahamuu qabu warra qabsootan keessatti umrii isaanii fixan. Ka onnachuu qaban. Ka gartee wanti kun fiixan ba'uu qabdi jedhanii makaanizmii tokko warri uumuu qaban haala mijeessuu qaban isaan ture. Waan akkasii kan ammoo hin gaaru yeroo waggootan dabran keessatti
akkuma jettee waan sirni gadaa kana hin odeessina malee irraa barachuu ittiin jirru qabsoo Oromoo keessatti ilaalchi dominantilleen ilaalchi mainstreamii kan illichi Oromoo kan warraa kan Amaaraa fakkaatan akka isaanii yaadan. Waan Oromoo guddoo leellisanii wani jedhillee in the back of their mind to philosophy jiru isaanii ilaalchi akka warra mainstream kan Amaaraa kan saba Oromoo miidhaa ture san aadaa akkasiillee ni calaqqisu. Kun ammoo egaa waanuma keessa guddatan akkuma keessa sirna keessa baratanittu akkasii hiriyoota waliin guddatanittu akkasii yaada turanii egaa waan yeroo tokkotti nama dhiisu miti. Ammoo hooggansi saba Oromoo kun walirraa fuudhu walitti baallii dabarsu waan jedhu bifa taskee bilchina qabuudhaan mariin kun deemaa jira na fakkaata. I think time has come. Dr. Ibrahim, wanni kun it's about culture. Aadaan kun aadaan agartee dura Oromoon qabdu ka namni waa hoogganu tokkoffaa of jalaan hooggana biraa guddisaa fidu aadaa sirna gadaa keessa jira. Lammaffaa mootuu yeroon gahu hoogganni duraanii ka biraatiif karaa gadhiisuulleen aadaa sirna gadaa keessa jira. Kun aadaa akka aadaan kun sirritti dagaagu hawaasa keessatti akka qalbii hawaasaa ta'u. Ogeeyyiin Oromoo hawaasa Oromootiif gorsa akkamii kennuu qaban jettanii yaaddu? Isinillee akka nama tokkootitti gorsa akkamii hawaasa Oromootiif kennu? Asmaroom laggeessee deengaddaa yeroo wanta qorannoo Oromoo irratti dubbatu gadaan maal jennaan mootummaa nama jajjabaa jedha mootummaa jaatafime namni nama bulchu nama enerjiif qaroomsa qabu afaan Amaaratiin yegoobez mari jedha mootummaan saba Oromoo mootummaa jaaroleeti miti abbaa gadaa gaafa taatu baalli gaafa muutu yoo akkam guddata 40 gaafa baalli sirra mudan umrii hanga 48 guddaa 40 beekumsallee humnallee jabinallee qabda gartee achiin booda hajuu ta'e warra onnee qabu humna qabu qaroomsa qabu fili itti bobbaas malee haga umriin nu jirtu waan kana nuumatti ittiin deema jettee lafirraa harkiftee hin balleessin nu gurmoofna jirra waan Oromoon bareedduu nutti ittiin deemaa ture warri xixiqqaan maaliif nu duuba dhufan abbaa itti ta'anii jettee hin morkin abbaan waan Oromoo sabuma Oromoo malee nam tokko lamaa miti wanni saba Oromoo walirra fuudhuudhaan waan ta'u namsi gargaaru yoo argat ishoo mee abboo waan akkasii kana xaawa akkasii qabnaa fuula kana nuu guutu mee abboo nulleen yaa dadhabne waan kana mee yoo dandeet waan akkasii nu gargaare nurra fuudhe jechuun jiraachuu qaba waan saba Oromootiif bu'a buus eenyuyyoo jalqabuuti wal dhageettii qabaatanii qindoomina qabaatanii faana hiriiranii cambaasuun aadaan akkasii jiraachuun barbaachisaadha malee akka garbitti gargaarsa gaafa argatte kaamajii dhoosite akka hin ta'an namooti waan Oromoo keessatti bareedduu dadhaban warri gurguddaanis yoo ofii wareegamaadhaaf qophii ta'uu dadhaban yaa rabbi qalbii ani waan kana nama natti aanutti kennee nama sun jajjabeessee bilisummaa saba Oromoo ittiin fidunaa kennu jechuu qabanii malee nu warri isan dura dhufneyyuu waan kana hin midhaassine warri duuban dhuftan ammoo eessanuyyuu hin baaftan jechuun ilaalcha akkasii kullee nafee waan addaa nu godhu aadaa sun ammuma qabaachuu qabna gaafa bilisoomni odoo hin ta'in aadaan sun amma jiraachuu qaba ka iftoomaa ka gattee hoggansu walirraa fuudhuu fedhiin gammachuun sirnaan sun ammaan tana jiraachuu qaba yoon ta'in odoo walaboomnillee bor aaduma jaalala kanallee buluu hin dandeenyu gaafas ammoo akkuma dhibee keessa seenne jechuudha. Kanaaf egaa hoggansi kan Oromoo kan jiru kaammaan kan jirulleen waan kana hin dhagahu hin argu marii deemaa jirtu hin dhagahu hin fudhatu uummata Oromoo walitti fidu beeka Oromoo qaroo Oromoo walitti fidanii jaba Oromoo keessa filanii saba Oromootiif bu'aa buusuudhaaf qophii ta'uu jiru jedhee yaada yeroon sun amma dhufaa jira waan dhufuuf gafa akkaataa an jedhee akkasitti amana. Baay'ee bareeda waa inni waa qajeelchu dargaggeessi duubaan dhufu kun jijjiirama guddaa waan natti fakkaata.
fakkaataanallee aadaa warra kaanii wajjin irrumaa fagaataa deemuun wayyoomaa faayidaa nuun goone agammaatu hayyee gaa hedduu galatooma Dr. Ibrahim ammallee irra deebi'eetii seeraa kenna kabajanii nu argamuuf baay'ee isin galatoomfadha yeroo biraallee yoo isin barbaade kaasii deebi'a akkasumas hayyoota biraa warra osaa keessa jiranillee telefoonaa akkaataa itti qunnamullee akka irratti na gargaardan asumaan isin gaafadha. Hayyee amara kooliin jira. Hayyee gaa galatooma fayyataa. Eegalaa guddaa qabdatillee. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo mariin Dr. Ibrahim Elamoo wajjin goone kanumaan xumurama marii kanarraa waan hedduu akka qayyabattan akka qabattan akka yaadattan akka itti yaaddan akka irraa barattan ni abdanna qophii birootiin haga waliin deebinutti nagaan nu tura.